haadha jaalalaa kan jaalalaan sha jettaan mana kiyyaatti harka bareedee miti harka waliin ilaallu faayidaa dhiifamaatii fi dhiifamni maaliidha kan jedhu yeroo baay'ee hawaasa keenya keessattis ta'ee jaalalleewwan lamaan jidduutti ta'ee wanta akkanaa kun baay'atee deemaa jira. Akkuma isaan xoqqomaa jechuun sirratti xiyyeeffachuu balleessaa nama tokkooti irratti xiyyeeffadhee dubbachuu keessumaayyuu waan amma yuutuubii kanarratti wal qabatee waa xiqqoo isinii qabadhee dhufee jira. Kanaafiyyuu haga dhumaatti na wajjiniin tura. Barumsa osoo hin ta'in barumsa jaalalaa osoo hin ta'in kanarra isinii dabarsu gorsa xiqqishoo isiiti. Kanaafiyyuu sheer waliif godhaa. Jaada keessan immoo komantii jalatti gochuun irraanfatina. Tole ani hanni jedha. Haadha jaalalaa kan jaalalaan sha jettaan mana kiyyaatti har'an irraa bareedee miti. Akkamiin shariyaan tuni narraa tumti dhiiroo. Amma achi shariyaadhaan hin hojjedha. Kisitti du'aa hidhuu irraa godha ayaa. Tole harka waliin ilaallu jechuudha. Faayidaa dhiifamaatii fi dhiifama namaaf maaliif goota gaafa namaaf dhiifama goote hoo ati faayidaa maal argatta? Namoonni hoo ilaalcha akkamiis qabaachuu danda'a? Kan jedhu waliin ilaalla. Namni sitti hin balleessine hin jiru. Namni namatti hin balleessine hin jiru. Namni kamuu ni dogongora. Namni beekees balleessu jira, namni dogongorees balleessu ni jira. Ka beekee balleessee fi kan dogongoree balleessillee nu maal gochuu qabna? Kan jedhu waliin ilaalla. Ani hanniidha. Warri yeroo jalqabaatiif chaanala kanatti dhufaa jirtan carraa guddaa fi guddaa qabdan. Sabiskiraayibii godhadhaa. Ammumaan tana isiniin jaala. Maaliif yoo jettan barumsa jaalalaa asirraa argattan. Jaalalleewwan lama asirratti wal affeertan. Barumsa jaalalaa faa jee asirraa argattan. Gara biraatiin harkattan. Kanaafuu sabiskiraayibii godhadhaa. Sabiskiraayibii godhadhaa. Anaatu isiniin jaara. Tole waa baay'ee waliin ilaallaa turtiin keessan hanga dhumaatitti. Tole egaa tokkoffaa irratti faayidaan dhiifamaa maalidha gaafa jennee ilaalle. Tole hordoftoota kiyyaa faayidaan dhiifamaa maalidha jennee yoo ilaalle faayidaan dhiifamaa iddoo guddaadha. Faayidaa keetiif jechuudha. Faayidaa keetii irratti xiyyeeffadhee sitti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani hanniin nama tokko wal lolee namni sun osoo beeku na miidhee jira. Haa ta'u malee garuu dhufee dhiifama na gaafatee jira. Dhiifama gochuuf qaba moo dhiifama gochuuf hin qaba? Namni sun silaa'uu daangaan isaa balleessaan isaa daangaa kutteerti. Onnee kiyya cabsee jira. Garuu dhufee dhiifama na gaafateera. Okay, dhiifama godhaaf moo dhiifama hin godhuuf? Isa ka jedhu irratti jechuudha. Dhiifama gochuuf qaba. Maaliif dhiifama godhaaf? Nama san onnee kiyyarra dhiifama godhaaf moo afaanuma bichaan dhiifama jeeni keessatti immoo xiyyoo hammeenya qabaaf la'a. Onnee kiyyarra dhiifama gochuuf qaba. Tokkoffaa faayidaan nan argadhu gaafa dhiifama nama sanii godhe Rabbi na jaallata. Rabbi na jaallata jechuudha. Faayidaa guddaa argadhu keessaa Rabbi na jaallachuudha. Rabbi khayrii na haasabuudha. Okay. Akka namummaatti immoo nama sabaa barsiisuu hin danda'a. Nama san ilaalcha isaa san sirreessuu ni danda'a. Ilaalcha isaa kan sirreessu nuumatu iyyuu sirreessa malee inni fiif sirreessuu hin danda'u. Gaafa malleessaa isaa sana irra kaanfattee dhiifamaa jettee keessatti of laaluu danda'a. Tokkoffaa kan itti dhagayamu nama barate akka ati taate itti dhagayama. Lammaffaa irratti ilaalcha gaarii akka ati qabdu itti dhagayama. Namni sun waa sirraa barachuu danda'a. Nama biraarrallee rakkina sirra geessisan deebisee geessuu dhabuu danda'a. Akkuma san immoo seenaa kan kee dhalootatti himuu danda'a. Ana akkasitti daangaa darbee isatti isa miidhee inni garuu dhiifamnaa godhee jedhu. Okay. Namoota jecha namaa baay'isanii haasa'an jiran. Jecha takka yoo dhagayan jecha kun takka godhanii haasa'an jiran. Kuni bu'aa maal qaba? Bu'aa maal qaba? Bu'aan takka hin jiru zeeroodha jechuudha. Amma nama akkasiisan gabaabsuudhaaf yookaan jecha san gabaabsuudhaaf nu maal godhuu qaba? Zim jechuu qabna jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf amma jechuun takka hiic inni rabbaaf jasbaa. Akkamiin jasbaa naan jette jee balaa walii buusee ollaa walii yaasisti iyyuu fedha namni tokko jechuudha. Ati maal gochuu qabdaree akkuma nama hin argine kolfitee mudhii irratti qabattee
zoorra jala jechuudha. Si galti miti. Kana waan ta'eef atillee wajjin haasa'utti taanaan dubbiin irra caalii oqetaa jira. Kanaafuyyuu faayidaa inni sii qabu keessaa sii himee jiran amma jechuudha. Faayidaa isaa sii himaa jira. Miidhaan inni sirra geessoo maalidha? Okay. Miidhaa dhiifama namaa gochuu dhabdee irratti kan sirra gahu tokkoffaa irratti rakkachuu dandeetta. Addunyaa kana irratti tokkoffaa rabbii wallolta. Lammaffaa irratti addunyaa kana irratti rakkachuun keenu. Keessumaayyuu warri ollaadhaan dhiifama hin goone. Manni kun immoo kan ollaa kootiti. Ollaa kan koo kana dhiifama hin godhu. Lafa kiyyaa natti dhiibeeti. Dhiifama hin godhu. Abbaa mana kiyyaa arabsee limootii arabseeti lafa natti dhiibee horii isaa minaan keenya jinni jaanii gadi walitti kaa'an. Garuu inni kun ollaadha beeki. Dhageeffadhu. Fira keenya kan fagoo irra ollaa kan keessa bira jirutu si qaqqaba gaafati miidhamte. Faayidaa isaanii caalii faayidaa keetiif kan dhiifama isaaniif gootu jechuudha. Kanaafuyyuu miidhamni sirra gahu gaafa ollaa saniin daangaa kutaa addaan hin cinnaa dhiifama hin godhuuf gaaf jette gaafa ati rakkatte san gadoo sitti kaatanii jiran waan ta'eef namni si qaqqabu hin jiru jechuudha. Duwwaa hafta. Namni si awwaalu hin jiru jechuudha. Awwaalcha hin qabdu, booya hin qabdu jaarsanii jechuudha. Kanaafuu lama siinii jira gammaatti tokkoffaa rabbi dhabda lammaffaa awwaalcha dhabda jaalala dhabda. So miidhaan isaa kana fakkaataa jechuudha. Gargaarsas ni dhabda addunyaa kana irratti. Akkuma isaan nama wallaalaa fi nama beekumsa hin qabneeti. Nama jibbamaa nama abaarsamaa takka taataa jechuudha. Kana balaaleffachuudhaaf jecha namoonni baay'isanii haasa'an salphatti ilaaluu. Salphumatti ilaaluu. Jechi xiqqishu wayii aggaannantee dachiifsamee walitti cabuu qaba jechuu dhiisu. Sababni isaas ilmi namaa ni dogongora waan ta'eef. Inni dogongoruu haa baatu inshaallah sirriitti shira haxxaa jira. Garuu ati gaarii ta'e. Albeesiif qaree sanuyyuu sirraa kan deebisuu danda'u gaafati gaarii taatedha. Rabbillee gaarummaa kan kee arga waan ta'eef albeesiif qarame san sirraa deebisiisuu danda'a jechuudha. Isumatti deebisiisuu danda'a. Kanaafuyyuu gaarii ta'a argamaa hordoftoota kiyya. Viidiyoo kana namoota baay'ee bira akka gahu sheerii akka gootan abdii guddaan qaba isiniin jira. Kanaa achi barumsa jaalalaa jedhee isiniif gadhiisa. Xiqqoo qofaan na qabe waan ta'eef sagaleen tiyya jijjiiramtee akkamiin hordoftoota tiyya. Qaqallannee illee jirra yaadan deddeemneeti. Jirra haa kunoo harree geennee jirra. Kanaafiyyuu barumsa garaagaraa sitti fufna waan ta'eef jechuudha. Ammallee qabxii xiqqoo wahii tafe jechuudha. Qabxii saniin booda sagantaa keenya. Warroota miidiyaa kana irratti ilaalchise dhaamsa guddaa qabaaf. Akka namaa taatanii osoo hin ta'initti akka keessan taatanii guddatuudhaaf deemaa yookamu. Yeroo kamiyyuu of ta'a. Hojii mataa keessanii qabaadhaa. Hojii namni itti laffa'een guddadha jettee hin deemin guddachuu hin dandeettu waan ta'eef. Yeroo maraayyuu namatti quba qaba jettee chaanalaan banati. Yeroo kamiyyuu sababichaa gadhiisa jettee chaanalaan banati. Miidiyaa kamiyyuu Facebook ta'ee Instagram waanuma adda addaa miidiyaa hawaasatti waa ibsu ta'ee hunduma isaatuyyuu sobaaf jettee hin baniin. Waan hawaasa hin fayyadne jettee hin baniin. Waan rabbiin si wallalchisu hin hojjetiin. Jireenyi lafa kanaa xiqqaadha waan ta'eef. Hammam akka addunyaa kana irra akka jiraattu hin beektu waan ta'eef. Kanaafiyyuu waan gaarii poosti gochuu fi waan gaarii hojjechuu itti fufaa malee waan badaa hin hojjetinaa. Jireenyi lafa kanaa liqiidha waan ta'eef. Akkasumattuu hin mootiyyuu duutuu rabbi si azaaba. Addunyaa kana irratti immoo dhaloonni maasirraa bara. Silaa viidiyoon ati akkana laagaa baqashiteetiin kun uummata waliin naayitu addunyaa kana irra jirtiiti. Mee dhaloonni boruu maal sirraa barata? Dhaloonni boruu maalii sirraa barata? Yoo waa hojjettan duubaa dura keessan laalaa. Yoo waa hojjettan dulloomuun keessanillee akka dhufu hin dagatinaa. Yeroo tokko waanuma waxxaatiin irratti babbareeda kanaaf naaf nu seena. Dhallee ganaa dilloomnee rabbiin of haa kennu dullummaa indee dullummaan bari dhaluu fi dullummaa fi dhaluun bari qaanyii miti. Qabeenyaadha. Yeroo keetitti yoo jiraatte jechuudha yeroo sagantaa keetii sanitti waan gaarii hojjette.
yeroo keetitti yoo fayyadamte dullummaa siin qocabu dullummaan immoo iyyuu si sodaachisiin yeroo baay'ee waan akkanatti jiraannuuf seena galaa dhalli kenkee akaakayyeen kenkee laaluudhaaf deema hojii keenya kanaafuu hojii gaarii hojjedhu obboleessoo hojii sabaaf ta'u hojjedhu jireenya xiqqoo hojjettee garas hin kaawwatin jireenyi lafa kanaa liqiidha waan ta'eef dhaamsi guyyaa har'aa kana fakkaata hordoftoota kiyya dhaamsa guyyaa har'aa kana akkasiniif ta'e abdii guddaan qaba hiriyoota keessanii sheeriinaaf godhaa akkuma isaan barumsa kiyyaa kan torbeedhaan isinii gadhiisu kabajaaf jaalalaan eeggadhaa isiniin jedha yeroo kamuyyuu galgala torbee keessatti al tokko barumsa jaalalaa isiniif gadhiisa barumsa kiyyaa irratti ijoolleen jaallattan onni irraan jirta anis onni irraan isin jaalladha komentii babbareeda ijoolleen naa tolchitan ni jirta anis onni irraan isin jaalladha baay'ee isin kabaja innaa hordoftoota kiyyaa humna qabdanii na cinaa dhaabbachaa jirtanii arkaan jira komentii bareedaa aamilee nama keessatti oru namaaf tolchitanii baay'ee isin kabaja baay'ee isin jaalladha onnee kiyya keessa jirtanii hojiidhaaf nama kakaaftanii tokkummaan keessan itti fufaa jira maashallaa amma bara tokkummaan gara YouTube kanaan dhugaa maashallaa isinirraa jedhee jira naqee jira jechuun namni keenya akka duraan isanii miti ilaalcha isaas jiree jira waan gaarii namaaf barreessaa waan gaariidhaan haamilee namaa ol kaasaa rakkina viidiyichi qabus waan isaa sana hundaarraa tajaajilee koomanta namaa tolcha namni keenya nama naqaa jira namnis nama maratti ilaalee naqa laama ijoollee irratti ilaalanii ijoolleen biraallee naqaa jiran jechuudha naqaus qabna oromooti haga yoom irriba haga yoom raafna haga yoom alagaa jala kaawwanna haga yoom afaan alagaa guddisna hanga yoom immoo alagaa kajeella kan keenya guddifnee kan keenya haa guddatu kan keenya iddoo guddaa haa ga'u nama keenya jala haa deemnu tokko haa taanu tokkummaan manarraa ka'eetu alabaa akkasiin isin onni irraan isin jaaladhaa galatoomaa waan na wajjii turtanii fi viidiyoolee maayidha akkasiin hin tarreef subscribe godhachuu hin dagatinaa mallattoo bilbilaa tuqadhaa yeroo baay'ee warra subscribe na godhan caalii kan hordofan warra subscribe nan godhini maaliif garuu mallattoo bilbilaa irra deebi'aati tuqadhaati akka chaanaalli keessan qaqqabu godhadhaa waan hojjetaniif baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa